keessa tokko abbaa qaajjee akka reefuun dubbatutti maarraanaan fuudhiin waan jedhuun kaase abbaa qaa warri gastii kun irraa si hafuu dhugaa waan jedhu barreessee natti fakkaata akka mubaarak reefu dubbatutti. Abbaa waan dhumatiin ta'a manguddoon tun irraa hin fixatiniitu jira mootati aartee gabbaate moo maaliif akkas mubaarak? Muyuutirra jirta mubaarak. Qalbeessa hoggasan akka jeetti atuu irraa naa fuudhuu dadhabdee atuu kan sitti himadhe naa gaafachuu dadhabdee anumaafuu gaafachuu dadhabdee yaada ijoo dhiyeessee mubaarak achirratti waan sani ati kan sitti himadhe atuu irraa naa deebisa akkas jiru maaliif dheeyitee anumaafuun gaafatine siyaasa kana barreessa deebisa akkasitti deebiseef warri gastii kun irraa si haa fuudhu akkasii natti fakkaata akkan jaan barreeffamallee garee akka mubaarak jedhutti waan manguddoon itti jirtuu fi jira amma akka mubaarak jedhutti manguddoon nu barreeffamni abbaan haqaa barreesse anaatu dubbisee jira mubaarak warri gastii gubbaa jiru kun irraa si haa fuudhu dhaadannoo akka waan maal fedhee jechuu barbaadeeti waan naqqatee ilaalame dubbiin tokko isinii galuu qabdi dubbattiini waan anaaf isin hin beekne tokkotu jira natti fakkaata akka nu badheetti akka hin xiinxaletti innis maa'inni jalqaba namni yoo wal seenee the same thing dubbatee bee warratti asirraa kana hunda ishee gadi naqii sin fayyaddu jennaan turumbadduuni maal jedhee ati yoo akka keessaa qaatiif deemi waan akkasitti ture kana gidduutti abbaa naqaa from nowhere dhufe innis the same thing warri gasira jiran kuni ilkaasii fuudhanii akkas jechuun wantattiin cheenii qabdi jechuudha amma mubaarakii I think mubaaraktu ofitti dhibaayee natti fakkaatan akkam yoo jettan callisu waan akkasii qarshii waan jaallatti callisu callisuun koo waa tokko rakkoon qabu callisuun koo nagalateeffachiisa malee nama barsiisu tokko bagan callisee madda amma moo yeroon geesse bakka koo ga'e kanaaf jechuudha dhiisaa waan namni yabaluu jedhee dhiisaa abbaan barbaade waan barbaade jedhu mubaarak dhiifama wajji ani akka profeesaritti waan hin beekne mubaarak hin dhagema waan takka waan hin beekne waan hin baruu fadhuu jira yoo gartee asirratti himuun ka barbaachisu taate rakkoon akka maallaqumaati hannite rakkoon akka sirra geesse qofaan hubadde malee eenyu ka ati maallaqa kanatti hannite eenyu ka rakkoo tana gartee sittiin fadhu jiruus naaf hin galle beektaa yoo barbaachisaa taate ilaan gaammaatu ni dhusee keessaan malee dubbadhu fumarra gartee fumatti hin qabee deemaa keessaan hin dubbadhu yoo taate is okay but eega rakkoon sadarkaa lubbuu geesse ati mataan kee nama kana haayidi godhuun maalitti fe'ise dhagaye eega sadarkaa lubbuutti sodaachisni kan dhufu taate nama kana dhoohisuun maaliif barbaachise aadaa fi safuun oromoodhaa kan nama kana sadarkaa lubbuutti akka inni sodaachisu waarningii si hannisiisuun isa geesse ta inni ilaalin ta'ati ilaalte maaltu jira haati maqaasaa dhoohisitu eenyu akka ta'e hin beeknu manuti namni irra guddaan eenyu jechaa jira jira namni kun eenyu hin beeknu jechaa jira dhugaadha ilaan gaarraatu nunnee jetteeti uste baga uste rakkoo miti ammoo inni aadaa fi safuu oromoo keessaa beeti akkanuma lafaa ta'ee namni tokko magaalaa Finfinnee isa keessa si dhufee guyyaa ati himtu kana waa'ee maallaqa sadii kaaftee lubbuu teetuu namni barbaadee si arku hin jiruu siin jechuun sani waan akka malee karaa siiriyees nama fudhachiisu waan san ta'eef namni kun eenyu akka ta'e yoo nu himte irra bareedaadha eenyu akka ta'e inni nu maqaa isaa hin eegganne ana haadhoon kee eenyu akka ta'e si galee ani yoo ana taatee waan oromoon ummata nama tokko waan gartee ilmi oromoo tokko irraa qabu akkana natti baatee na himatte dirree beetiin abaluu guyyaniin balleesse takka niin kafala takka hin qabu naadhiif uuma lameen kana taate jechuusin si galee saniif eenyu namichi kun ayyee namicha kana galgala yoo amma galgalaatti furmaanninaan ka'amne namoonni adda addaa dawalaniiru yoo amma galgalaatti furmaanninaan ka'amne ragaadhaa waliin suuraadhaa waliin fidadhaa amma nama biraa wayii naaf fiddan halo wayyee ammatti dabalu kunis namicha usmanii misinjuu jechuun jira waan biraati namni abbarra beeku budaadhaa jette oromoon hoggaa mammaaktu amma mubeeni namicha galgalaatti qabdeef mubee yoo ati tarkaanfiin sirra fudhatame eenyu akkas jeese maaliif beeynaree nuti isuma inni isa maaliif beeynaree amma akkana godha
Ayyee akka gootanu amma kana gootanu dhaggeeffadhaasin. Ustaaz jiru miti Abaazar jiru miti as keessa. Dhiifamame asirra waa jechuu barbaada. Laa ana kanan jedhan meemee warra jirtanu dhaggeeffadhaa tokko na dhaggeeffadhaasin. Kan namicha kanaa galgalattan qaxare kanas. Kan namicha kanaa galgalattan qaxare galgala warri itti aantanu warri sheekoliin warra manaa bilbiltanu yoo hadda maallaqni koo na qaqqabde magribatti fixadha dubbii yoo na qaqqabne an dubbii manaa kimi laa dhangalala amman gala sin agarsiisa amma saatii sadii naafaan tuma laayivii haasa'uun manaa kimi gala hadda jechuudha maaliif sababii maallaqa dhabaatiif silaa boqonnaa qochuu qaba xiyyaara keessan bule miti har'a manaa kimi gala yaalli koo addaan cinnaan teenya walitti gadi yaana jechuudha hadha galgalan eega tokko amma namni isin waamtanu saadiqeen hawaama mee waan tokko si baasiin albeessaa kiyya dhiifamaa hojii kana isa kana darbiiti saadiqeen birii sadaqana akkan ugootu meena amma na caqasaame adaraan na caqasaame qalbeessa waan kana namaa beekuu danda'a isin bakka takka waan isin waan hubanne takkaatu jira wanni amma irraa isin galuu qabu dhaggeeffadha ajandaa dubbii irraa hajaan qabu mubaarak maallaqa isarraa hajaa qaba naa galee bar laaliyoo takka tasaa rakkoon soo saniifuu deemee maa maqaa kiyya dhaa akka hin taane sababeeffadhu qalbeessaa warri maqaa inni amma kan jedhe saadiqeetti shannaa godha diqeenatti bilaa shannaa godha oofsittiin si obboleessi koo saadiqeeni saadiqee sin kabaja sin jaalladha gaafa sadaqannaa guuramtu $7,500 akka sibirattoonni walitti naa guuramte anis nan beekaa mesenjerri kee bilookii godhamuusi ergaan achirra qabu guutuu amma dhiyeessuu nan danda'a maallaqa kiyya naa ergiidhaaf yoo xiqqaate guyyaa 15 walitti kadhadhe obboleessa koo hold on ani kanan jedhu maallaqi inni saadiqee biratti guurame gargaarsa isuma gargaarsaatu bira jira bakka nadhaaf dukaanan waatii nanaa saadhaan Innillee siin kennine jechuun mubaarak gargaarsa bira guuramallee siin kennine. afaan beektanuun naa waama bakka ajaa'iba qabdabbo naa waama Kammaan gargaarsaaf sii guuranillee siin kennine jechuudha. sadaqaan ittiin arrafame naa waamaa jedhe amma maalidhaa tasuusan jiran hay naa waama Isa irratti nagaattoolaa kana nagaattoolaa galatoomaa ijoollee mana madaamii waan qabdan naa liqeessaa yoon jiraadhe isiniifan kafala yoon du'e jaartii na kafaltu nagaan oola lammata naan ibsa professor Awama, saadiqeen awama yoo mana kastii tokko irra